Akkam jirtu hordoftoonni toora YouTube kiyya akkasumas YouTube kana warreen haaraa taatan jecha jalqaba irratti akkuma argu yaaltanii akkam goone DV Lottery yookaan immoo DV Lottery kan bara 2026 bu'aasaa akkamitti ofii keenya sekeendii 5 gidduutti ilaalachuu dandeenyu fi namoonni akka isiniif ilaaluu barbaadan jecha viidiyoon kun isiniif hojjetame akkuma beekamu DV Lottery kan bara 2026 gadda gadhiifamee jira jechuudha. Kana qabatee namoonni baay'een egaa wanta sekeendii 5 gidduutti hiikamuu danda'uuf jecha mana kompiitaraa deemanii yookaan mana onlaayinii garaagaraa deemanii birrii kan falanii kan ilaalachaa jiran kun immoo waan sirrii mini wanta kana akka sekeendii 5 gidduutti kan sirreeffachuu dandeenyudha. Akkasumas namoonni immoo viidiyoo kana ilaaltanii isiniif hin galle jira Telegram chaanaalii keenya join gochuudhaan achiin nu erguu dandeessuun immoo isiniif ilaaluu dandeenya. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo tiippiiwwan garaagaraa asirratti gatii gadhiifamanii fi subscribe gochuu hin dagatiina. Namoonni akkuma isiniin jedhee isin ilaaluu barbaadne yoo jiraattan immoo liinkii Telegram chaanaalii keenya koomentii isiniif keenya achiin join gochuudhaan nu erguu dandeessuun immoo isin ilaalle isin beekuu dandeenya. Please gara viidiyootti toon darbiini namoonni maatii YouTube kanaaf haaraa taatan immoo subscribe naa godha gara viidiyootti walumaan haa dabarru. Jalqaba irratti akkuma asirratti argitan kana gara Telegram gruppii yeroo seentan akkuma kana isin dhufa so isinis liinkii ishee argamtu kana tuquudhaan liinkicha keessa galtu jechuudha. Liinkicha jalqabaa kana liinkicha tuqtanii galuudhaan steepii mana raawwachaa jiru kan hordofuudhaan ilaalachuu dandeessu salphaadha jechi. Continue bakkeettu kana tuqnee itti fufnaa jechuudha. So continue isheettu kana tuqnaa. Jalqaba irratti nama gaaffiin kun egaa namoota confirmation number yaadatan gatii ta'eef jalqaba irratti confirmation number keenya gashinaa jechuudha ishee tokkoffaa irratti. So lammaffaa irratti immoo last name yookaan immoo maqaa akaakaa keenya barreessina. Sadaffaa irratti immoo year of birth yookaan immoo gaafa DV guunne guyyaa dhaloota keenya isa guunne sana guunna jechuudha. Afuraffaa irratti immoo authentication dha. Isheenis isuma inni deebisanii ergu sana deebisnee gashina. So isuma inni ergu sana gashinee bakka submit jettu kana gaafatuun battalumatti result keenya nuuf fida jechuudha. Namoonni ilaallanne jechuudha. Garuu immoo namoonni tokko confirmation number keessa jalaa badee amma isiniin galle viidichi lakkoofsa tokkotti deebuudhaan bakka asirratti argaatan forget confirmation number bakkeettu kana tuquudhaan keessa galtu jechuudha. Namoonni confirmation number keessa jalaa badee so diversity visa program ni jedhu jalqaba irratti kan 2026 gatii ta'ee fi 2026 gootu. So last name yookaan immoo maqaa akaakaa keessanii barreessitu. First name maqaa keessan barreessitu. Middle maqaa abbaa keessanii barreessitu. So yeroo barreessan qubee guddaa ta'uu qaba. Gaafa DV guuttanii guyyaa dhaloota keessanii bara dhaloota keessanii akka warra Awurooppaatti isa DV guuttan sanaan guutuu qabdu. So emailii DV guutuu fayyadamtan sana guutuu qabdu dirqama sitti jechuudha. So emailii DV guutuu fayyadamtan sana guuttanii lakkoofsa naffaa akkuma argitan kan ammoo authentication indira. Authentication jechuun egaa isuma isin ergu sana deebisanii galchuu jechuudha. So erga isa guuttanii booda immoo bakka sammiitettu kana tuqxu so yerchuma isinii fidaa jechuudha. So namoonni kana guutanii immoo isinii fiduu dide yookaan immoo ammayyuu isinii hin galle jiraaten liinkii Telegram gruppii koo yookaan immoo Telegram chaanaalii koo description irratti comment irratti isinii kaa achiin galtanii join gochuudhaani confirmation number keessan na ergaati anumti fiikoo isinii ilaalaa jechuudha. As karaa fiikoo galee isinii ilaalaa. So akkatti isin gargaaruu ni danda'a gatii. Namoonni immoo chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii kana subscribe godhaa maaliif kontentiin keenyi yerootti akka hojjetame isin bira gahu subscribing keessan nuuf jabina keenya gatii ta'ee fi subscribe nu godhaa. Akkuma isin jedhe comment irraa liinkii telegiraamii keenya isiniif hin kaa achiin join gochuudhaani confirmation number keessan information keessan nu ergitanii isin ilaaluu dandeenya. Namoonni ilaalachuu barbaadanii fi carraa gaarii jechuun barbaada. Galatooma.